justice. We demand equality. We demand equality. We demand freedom. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a terrorist. Guyyaan kun gadda keenyatti dhageeffannu isin hunduu waan asitti argamtaniif hin beeytanii dura gara ergaa gabaabduu dabarfachuun natti jiru hin deemne duratti baga nagaan galtan jedha. Keessawuu ijoolleen teenna ijoolleen Milaanoo karaa dheeraa kana geejjiba keessanii kaleessa galgal halkan kaatan baga nagaan galtan isiniin jedha. Dhugaatti barachuu fi yeroo hedduu rakkoo uummata keenyaa kana cinaa dhaabbachuuf qoodamuun isin gootan qoodama bakka guddaa nuti uummata biyya Xaaliyaanii jiru akkasuma Oromiyaa hedduu nama gammachiisaa galatoomaa isin jechuu barbaada. Inni biraa Haacaaluun hundi keenya asitti wanta argamneef obboleessa keenya ka du'aan boqote Haacaaluu haadhaa fi abbaa isaa yookaan bara isaatti ilmaan isaa hin duune. Haacaaluu nuti Oromoo hundarraa wareegame akkasuma ummata biyya Itoophiyaa san keessa jiru waliin jiru barra haqaa ilma namaatiif dhaabbatu barra dhugaa ummata Oromootiif sablammoota biyya san keessa jiru cinaa dhaabbatu hundarraa wareegame. Haacaaluun hedduu madaala ture. Hedduu keessan namni yeroo duraa kanatti hayyoota hedduu sabboontoota hedduu kan dhabnu yeroo duraa kanatti yeroo baay'ee garuu Haacaaluun kun hedduu onnee keenya nu tuqe. Hedduu nu hubachiise hedduu hamilee keenyas nu tuqe. Inni ammoo hamileen keenya nama nurraa ajjeesuu callaa osoo hin ta'in hamileen keenyas akka tuqamtu barbaada. Akka addaan facaalu barbaada. Oromoon biyya san keessatti biyyi Itoophiyaa jedhamtu tuni Oromoon ijaaramte. Har'a Itoophiyaan boorofte booroo dandeette Oromiyaa waan nagaadhaaf deemte. Arraa bakka kanatti argamnee jirra. Manni hiriira kana gochuudhaaf ati eessaa dhuftee maaliif dhuftee maqaa kee wajjiniin mee kaayyoo hiriira arraa kana bakka mee akka dhuftee wajjiniin akka lee ibsituun barbaada. Tole maqaan kiyya Shannaafi jedhama. Ani kan jiraadhu biyya Xaaliyaanii Riijinii Emiiliyaa Roomaanyaa jedhamu magaalaa Bologna irraati. Akkuma argitan kana guyyaan addaa kun guyyaa manifestaasii yookiin ammoo hiriira guddaa rakkoo biyya keenya keessatti gaggeeffamaa jiruu fi mootummaa diktaatara biyyattii sana bulchaa jiru gaggeeffamaa jiru mormuudhaaf dhufne. Kanaaf keessumaayyuu ammoo biyya sana keessatti mootummaa naftanyaadhaan ijaaramee lubbuu isaa dheereffachuudhaaf deemu jidduutti fi Oromoof Oromummaa jidduutti lola labsameen waan hedduudha wanni godhaati jiru. Kanaaf rakkoon guddaan Itoophiyaa keessatti jiru nama qabsaa kenna nama ija Oromoo ta'e nama seenaa fi seeraanis baay'ee jaarraa 100 durattis argachuu hin dandeenye mootummaan naftanyaa guyyaa adiidhaan nurraa ajjeesetti jira. San qofatti hin dhaabanne bakka itti awwaalamuu fi bakka itti silaa handhuura inni itti qabsaa'eef lafa inni qabsaa'eef finfinnee inni qabsaa'eef sana keessaa dhiisanii bakka biraatti haalli isaan itti awwaalan jira. Achitti qofa osoo hin ta'in namoota isaaf falmanis namoota
qaroo ija Oromoo ta'an namoota qabsaa'ota Oromoo ta'an namoota isaan aangootti akka dhufan godhan nama akka Jawaar Mohaammed fa'aa nama akka Baqqalaa Garbaa fa'aa nama akka Abdii Raggaasaa fa'aa namoota qaroo Oromoo ta'an kan Oromoon keenya argachuu hin dandeenye kan waggaa dhibbaan duudatti argachuu hin dandeenye mootummaan mana hidhaa lafa jalatti mana hidhaa dukkanaa keessatti mana hidhaa namni keessatti jiraachuu hin dandeenye keessatti hidhee kan jirudha. Kanaaf sagalee uummata kanaaf ta'uudhaaf as dhufnee sagalee cunqurfamoota ta'uudhaaf dhufnee uummata biyya keessaa yoo xiqqaate namni 5,000 ol hidhameeti kan jiru uummanni sun sagalee hin qabu bakka inni itti hidhamu hin beekamu namni 200 ol yeroo inni isaa dhabame. Kanaaf uummanni addunyaa guutuun isaa rakkoo akkanaa beeku. Mootummaan Xaaliyaanii mootummaan Awurooppaa Yuuniyeeniitii fi dhaabbanni Yuunaayitid Neeshinii biyya kanatti jiru hundi isaatu akka rakkoo kana beekee rakkoo bulchiinsa gaarii fi rakkoo diktaataa Itoophiyaa sana akka nurraa dhaabu fi gargaarsa kamiyyuu akka isaan dhaabuu qaban marii bal'aa wajjin gooneerraa warri koree kana qindeessu hundi isaatu dhimma mootummaa kanaa fi rakkoo biyya keenya keessatti deemaati jiru hidhamtoota siyaasaa jedhee mootummaan kan akka gadhiisu marii goonee jira abdii guddaa qabna. Kanaaf guyyaa har'aa kanas kan dandeenyeef jechuudha. Oromiyaan Legal Mansion la libertà, la giustizia. Noi, il popolo di Oromo, è stato sempre generoso e cuore largo. Mai ha detto che altre razze non devono vivere con noi. Siamo sempre con cuore aperto e generosi. Quindi vogliamo solo la giustizia e la libertà. La libertà per noi sempre, siamo da 150 anni che stiamo sotto lo schiavismo, quindi basta. E il governo etiope deve smettere di mettere sotto il popolo Oromo e non ce la facciamo più. Quindi chiediamo solo la giustizia e liberi i nostri religiosi, devono essere liberati. Sono emozionata, scusate, e la morte di Hajan Hundessa. Ho perso 4 sorelle con questa lotta, abbiamo lottato tutta la vita, ho perso tutta la mia famiglia con questa lotta. Adesso Hajan Hundessa mi fa male tanto, non ho mai sofferto come ho sofferto con lui. Sono stata adesso in Etiopia, io sono tornata da poco, però non voglio più tornare in quel paese finché il mio popolo è libero da tutto, non voglio più tornare. Scusate perché sono emozionata e sto tremando, sto chiedendo al dottor Abiy Ahmed che lui dice che sono Oromo e lui si ha un po' di sangue di Oromo, non ammazza tutti, le donne incinte, i bambini. Scusate, io adesso non sto dicendo bugie perché sono stata con i miei figli da poco in Etiopia, quindi sono morti 9 persone vicino a casa mia. Basta, non è vero che lui dice e adesso siamo liberi, abbiamo vinto, siamo noi al governo, non è vero che siamo noi al governo. Ha fatto tornare quello che è passato 150 anni fa, capito? Io non voglio nominare nessuno, non sto dicendo che altra razza o altra etnia non devono stare con noi, anzi siamo contentissimi, la differenza è la bellezza. Quindi noi vogliamo solo il nostro diritto, è il nostro diritto di essere liberi, basta! Bulchitoonni keenya mana hidhaatii Abaani nuti Oromoodha biyya Oromiyaa jedhamte
ijaarrachuu barbaanna Itoophiyaa lafee ijoollee keenya ammachaa foon ijoollee keenya nyaachaa jiraatutti hin dammaramu Imperiin Dr. Abiy kan eenyummaa Oromoo balleessuudha utuu eenyummaan Oromoo hin badin kaayyoon Dr. Abiy hin bada bilisummaan injifannoon uummata Oromoo. Ati biyya turtee dhufte natti fakkaata mee haala biyya jiru akkamitti agartee uummanni keenya maal keessa jira mee isa kana wal qabsiisitoo hiriira har'aattis maal akka fakkaatanii nuu ibsine. Egaa kaniin joo amma biyyaan dhufee yeroo dhiyoottiin biyyaa dhufee biyyi keenya wallaahi takkaa umrii fi akkaan jiruu fi akkaan seenaa dhageetti haala ammaa kana takkaa agareen beeku ani osoo ijatiyyaan arguu nama meeqaatu du'ee bakkaan qubadheessanii nama meeqaatu dhoomee nama meeqaatu hidhamee hedduu nama gaddisiisa haalli biyyaati haadhotiin meeqaanis dhaleetiin qabaa haati meeqa garaan madoo'ee garaan boo'ee hedduu isinii hojii gaddinaa haala ammaas Hacaaluu Hundeessaa dhiiga Hacaaluu Hundeessaa rabbiin dhiiga isaa nuuf haa baasu arraan booda immoo ammaan booda immoo abadan sirni dabre nurratti hin deebi'u haga dandeenyutti ni tattaafannaa haga dandeenyutti qabsoon duduban deebi'u Hacaaluutu du'e malee qabsoon hin duune fuuldura deemnaa obboleeyyan kiyya kabiyya jirus haala jirus waan ani dhaamuuf waanuma fedhee haa taanu anilleen akkuma keessanitti dhalee qabaa yoo nuti duunes ilmaan keenyaaf biyya nagaa biyya bilisummaa biyya ilmaan keenya itti biyya teenya jaanitti jiraatan dhiisnee du'uu qabna taa'uun qabna ammaan booda gabrummaa nurra deebi'uu hin qabu haati dhaabbadha ammoo nama hin tuqinaa immoo mirga keessaniif falmadhaan isin jaa ilma namaa hin miidhina namaa miti kan nu miidhe nama keenya nu miidhe malee namni alagaa nu miidhaa hin jiru nama alagaa hin tuqinaa qabeenya nama alagaallee hin tuqinaa garuu haati mirga keessaniif dhaabbadha wanni takka wanni nama sodaachisu hin jiru an kanumaan isinii dhaama har'aas boruus bilisummaan kan Oromooti sabaaf sablammoonnis Oromiyaa keessa akkuma duri jiraachuu danda'anii nama tokkollee miidhuu hin barbaannu Oromoon garaa bal'ataa onnee bal'ataa galatoomaa haadhooti teenyaafis rabbi samrii fi imaana isinii haa kennu ja'a. Justice for Jawar Mohammed. Bakkala Garba. Abdi Ragasa. Jazo Kappaba. All Oromo prisoners. Free. Oromia. Free. Oromia. Free. Jawar Mohammed. Bakkala Garba. Abdi Ragasa. Jazo Kappaba. Justice for Oromo. Justice for Hacaaluu. Yoon buune Abiy barcuma qeerroorraa warra gumaa nyaatu akkasiin nu bara. Dhageeffadhu lammii dhageeffadhu firaa morodee qarrifaa ilkaan saasiif qaraa. Duuneeti dhabamnaa yookaan bilisoomna hin taa'inaa araaraa. Yookaan jiraachuu yookaan dhabamuudha dubbiin baraa. Tokkummaadhaan kaanan gumaa gootaa baafna. Yoo gargar facaane goota isaafis diina afaan buufna. Jijjiirama dhufe kanan gufachiisnu Oromoo ajjeesaa biyya haa ceesifnu. Jijjiirama dhufe kanan gufachiifnu Oromoo ajjeesaa biyya haa ceesifnu. Taatiree jedhee mari'ata gareewwan gantoota yeroo dheereffachuuf barcuma tolfachuuf qarriffaa qarataa qaroo sabaa hidhaa diraamaa tolfataa ajjeesuudhaaf ammoo hirriibatti dhabee karoora baafata. Wayitaatiree
goota gootaa olii du'ee jira caalu ilma hundeessaadhaa ilmi sun hacaalu goota gootni jibbu lugna taatu malee isa baheen lolle isa qotee hin galle isa garaaf malee saba isaatiin tolle dubbadhu yaa samii hedduu fagaattullee dubbadhu yaa dachii garaa jabaattullee achee koo acaalu yaa ilma hundeessaa obsinee dadhabnee maaltu nu wayyeessaa obsinee dadhabnee maaltu nu wayyeessaa. yaa dachii dubbadhu garaan jabaatini shiranii ajjeesu sumarra taa'anii yoo mari'atanii maaf hin liqimsituu warra shira shiruu akka addunyaa ragoonni lubbuun turu akka addunyaa ragoonni lubbuun turu. Acaalu hunduunati yoomuu jirtaa isa durii daran dhageettiidhas qabda eebbisaan dhaqqabnee oduudhaan dhagahee maalummaan eebbisaa siin addanaaf bahe maalummaan eebbisaa siin addanaaf bahe. waadaa kalee jettee hojiidhaan mul'istee sabaaf falmee du'ee taaddee ta'a jetti waadaa kalee jettee hojiidhaan mul'istee sabaaf falmee du'ee waaqoo ta'a jetti nutis yookaan dhumnee dachirraa dhabamu yookaan falmannee hundee bilisoomu wallisaa qofaa miifajjii bilisummaa jechoota siif dhabe maal jedheen siif himaa jechoota siif dhabe maal jedheen si himaa isa du'e kaaftee rafaa dammaqsitee lubna jagnoomsitee doofaa qaroomsite teessee dallaalini arakiiloo galii jettee itti himtee arakiiloo seenaa innumti si nyaate Abiy must down. Jijjiirama jedhu wacee koo nyaatanii badhaadhina jedhu Oromoo saamanii birrii facaasanii doolaara hamanii gaangee dur hin dhalle dhalteedhaan himanii mana waliin gubaa isaa hafidhaa bifa akkanaa kanaan sabni koo badhaadha bifa akkanaa kanaan sabni koo badhaadha isa arakiiroo geeraraan galchitee lubbuu si ajjeesee reeffa kan keetillee kabaja dhoowwate lubbuu si ajjeesee reeffa kan keetillee kabaja dhoowwate Itoophiyaa jiraachisuuf dhiiga Oromoo buufnaa Itoophiyaa jiraachisuuf dhiiga Oromoo buufnaa hanga yoo obsina qabsoon bilisoomnaa gabbayii falmadhuu goota gootaa durii akka ilma hundeessaa seenaa kan keetituu jiraa si caalchisa gabbayii falmadhuu akka waaqoo guutuu lubbuun takkitti himaa yeroo dhibban duutu gabbayii falmadhuu akka waaqoo guutuu lubbuun takkitti himaa yeroo dhibban duutu galatooma. Magaalaa Roomaa magaalaa adda addaa irraa dhufanii magaalaa Milaanoo Bologna biyya adda addaa irraa amma Oromoon dhufte hiriira kana gaarraa hiriira uummata keenya kadu'ee biyya keessa jiru qabsoo uummata Oromoo amata 500 ilama waan takka furmaata takka arganne furmaata akka argamu jaa dhiigni Hacaaluutis akka nu bahu jaa mangistiin biyya Abiy Ahmed adiisi odeesse kabaluu qabda kanaaf jecha uummata dhiiga Oromoo ani Oromoo jettee Oromoo fixuu yoo dhaabdee irra sii wayyaa kanaaf jecha uummanni Oromoo badii takka hin qabu Oromoon ni haammatti Oromoon gadaan bulti kanaaf jecha dhiiga keenya yoo baaste gaariidha naftanyaa hojii taatee uummanni Oromoo magaalaa kutaa Oromiyaa keessatti poolisa gad lakkiste kanas nurraa deebisii dhiigaan facaasin dhiiga ilmaan Oromoo haa wanni furmaata takka argatu waan takka hin barbaannu nuti biyya keenyatti akkan saamamne akka waan keenya nu deebi'u sanuma barbaanna malee nuti waan takka hin barbaannu tanaaf jecha furmaata takka nu fidinsiin jaa nuti waan si gaafannu waan takkuma si gaafannu uummata naftanyaa hojii taate Oromoo fitu seenaa si gaafata adiis taate shimallisis taate taakkalee Oromoo taate
seenaa baru ganamaa isin gaafata. Haga hacaaluun waan siidaa mililikjee hadu'e intala dhooytee jira. Namni ija nun qabina nuti iji keenya qabamaa miti. Qaceellotti mirmaraa godha intalti asiin itti qicce. Makiinaa keessa sootu akkamitti bakka biraa dhawama asiin itti qicce. San qabamtee san fannifamuu qabdiin jira. Haga hacaaluu baafuu qabdi. Hacaaluun nama Oromoo nama miliyoona 50 hacaaluu dhibbaa jira. Hacaaluu keenyaaf dhiigasaa bahuu qaba. Hamma dhiiga keenyaaf amma sirna Oromoo kan dhaabbatee kabajamee biyya isaatiitti osoo hin tuffatamne. Amma dhaabbatu nuti itti fufna qabsoon Oromoo itti fuftii hin dhaabbatu. Nagaa ambulaansii hin jaa. Abiy Ahmed must bring back the peace place of the world. Abiy Ahmed is a guilty, Italy. We have to stop supporting for the dictators, the killers, the genociders, European government is a killer. Italy, stop financing the killer. Was a killer. Produson ani makan ki yang Aziz Majida hawasa Oromo Milano tirra dhufe Italiidha. Kaayoon hiriira kana akkasitti wal geenne bakkuma beekamu hooggantoonni keenya akkasuma artistiin keenya Hacaaluu Hundeessaadha. Harka naaftanyootatii fi akkasuma mootummaa biyya bulchaa jiruun ruuhin isaa galaafatame. Kana falmuudhaaf akkasuma hoogganaa keenya Jawhar Muhammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi warroota kana fakkaatan mootummaan isaan hidhuudhaan kana hiriira kana mormiidhaaf asitti dhufne. Kana dhaamsaan kanarratti dhaamu wanni asitti argamneef kanaaf atantamaan mootummaan kun warroota asiin dura dabreerraa fakkii fudhatee mootummaa isaan dura dabreerraa fakkii fudhatee karaa namni inni deemaa jiru kun akka isa hin baafne beekee biyyattii sangaaga'ama keessa osoo hin seensifneen duratti hoogganaa keenya hoogganaa qeerroodhaa obbo Jawhar Muhammadii fi Baqqalaa Garbaa akkasuma Hamzaa Booranaa edaatee hooggantoota birootii fi akkasuma gaazexeessota OMN hunda isaanii warroota Oromiyaadhaaf falman atantamaan haal duree tokkoon alatti atantamaan akka gadhiisu gaafanne. Kana jechuun qabsoon keenya hamma uummanni keenya bilisoomutti hamma mootummaan nafxanyaadha gabroonfata uummata keenya gabroomsuu barbaadu biyya keenya keessa ka'utti qabsoon keenya itti fufa. Wanni isaan beekuu qaban ammallee nuti du'aa fi ajjeechaa fi hidhaan akka qabsoo kanarraa duubatti nu deebifne beekuu isa barbaachisa. Jawhar hidheedhaaf sammuu uummata Oromoodhaa kaayoo uummata Oromoodhaa hidhuu hin danda'u. Hacaaluu Hundeessaa ajjeeseedhaaf fanjii dhoose. Hacaaluun hin du'e malee fanjii dhooseetiin hin du'e jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf akkuma qabsaawaa Elamoo Qilxuudhaa yemmuu du'u sanitti du'e malee fanjii dhoosee du'e. Fanjii dhoosee uummata Oromoo kana keessatti fanjii bilisummaadhaa dhoosee du'e. Akkasuma Hacaaluu Hundeessaa duuti isaa uummata Oromoo keessatti fanjii bilisummaadhaa dhoofte. Kana waan ta'eef nu ajjeesuun nu hidhuun duubatti akka nu deebifne beekuu isaan barbaachisa. Jala murree itti himna Oromiyaan ni bilisoomti. Haal duree tokkoon alatti funyaan isaanii urree harka isaanii micciirree Jawhar Muhammadii fi Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi warroota isaan fakkaatan akka Abdii Raggaasaa fa'aa atantamaan haal duree tokkoon alatti akka uummata kana gadi dhiisu isaaniif dabarsa. Yaanni bilxiginnaadha yookiin mootummaa nafxanyaadha yaanni isaanii liidara keenya yookiin ajajaa keenya Jawhar Muhammad yemmuu hidhuudhaaf xiyyeeffatan qabsoo keenya duubatti waan deebisutti fakkaata. Kana jechuun nuti Jawhar Muhammad
amaanaa kenna amaanaa nutti kennameedha nuti amaanaa kenna hanga deeffannutti haga harkaan gaan nutti deebinee taa'uun deebinee dalagaadhaaf jechuun hirribaaf jennee kanaaf jennee duubatti inuma akka hin deebine beekuu isaan barbaachisa nuti kana booda haga hooggantoonni kennaman hidhaati yaa'anitti haga oromiyaan bilisoomtutti haga Jawhar Muhammad akka Mr. Mandeellaatitti deebi'ee aangoo san qabatutti qabsoon kenna akka itti fufu beekuu isaan barbaachisa dhaamsi kiyyaas irratti ummata kenna qabsoo qeerroo Oromiyaa keessa jiraniif jabeessanii haala isaanii kana akka itti fufan isaaniif dhaama qabsoon kenna ka tahuu dhaqqabu amman kana warroota mishigii naftanyaadhaaf tahee Oromoo dhawu isaan kana uf jalaa qulqulleessuu hojii isaanii itti jiran akka itti fufan jabeessinee gadi dhaabnee isaaniif himna isaan duuban jirra bakka dandeenyetti humna kennan nutti aanjinaan ruuhii teennan wayti isaan achii booya nullee ni boonja gammachuu tokko akka hin qabne akka isaan waliin jirru beekuu barbaachisan deebinee galuudhaaf hin jirru hanga bilisoomnutti dhaamsi kiyya isa kana. Justice! Justice! Jawar Muhammad! Jawar Muhammad! Bakkala Garba! Abdi Raggaasa!